first phase ummata dammaysuudha. Ummanni keenya waggoota lamaan sadeen dabre kanatti akkuma gaafanneef akkuma isin waanneen boqonnaa irra turtan haara galfattan nageenya dhufu abdiidhaan eegaa turtan. Nutis waan dandeenyu yaalii goone amma immoo ummanni keenyas dammaqee nageenyi kadhaadhaan didame sun jaalatamee osoo hin ta'in harki bicciiramee nageenyi biyya keenyatti akka bu'uuf waamicha gooneen yeroo gabaabaa keessatti ummanni keenya callisee dhaggeeffataa akka jiru malee akka hin rafne waan mirkaneessitaniif galatoomaan isiniin jira. Jarri mootummaatis warri if dagate warri eenyu ha Oromoo achirra isaan keessa maal fiddan amma booda Oromoon cabte jee yaade torban lama sadi keessatti Oromoon hanga fiigeessu galma hunda guutuudhaan sochooftee fi qaamaanis argamuudha. Hojiin har'a akka duraatti uftuuruu fi of jajuun hafee gandaranii piroojeektii dudullocha haaromsanii eebbisuutti dirqamanii jiranii jechuudha. Wanni beekamuu qabu ummanni kun ummata tuffatamuu miti. Ummanni kun ummata kabajaan isaan malu kabajaan moo kadhatee osoo hin ta'in kaan kabalee kaan muka itti cabsee kabajaa isaan malu akka argatu qabatamatti kaa agarsiiftan waan ta'eef hedduu galatoomaan isiniin jira. Kana booda gara Ameerikaatiin deema. Minnesota irraa eegaluudhaan magaalota adda addaatiin deema. Kun marsaa lammataa ta'a jechuudha. Second phase of the campaign. Hanga ammatti uummata keenya dammaysu mooraa isaa gamaa gamana jirtu kakaasuu if yaadachiisu haasoysiisu falmisiisu irratti fuulleffanne. We were agitating, we were focused on agitating, provoking discussion. Marsaa itti aanu irratti engagementii eegalla jechuudha. Marsaa itti aanu irratti qabsoon itti aanu qabsoon marsaa itti ta'uu akka qabu xiinxala gadi bu'ee gadi fageenya qabu mooraalee takkaa'u galma gurguddaa kanarratti taa'uun ol keessatti kan mareen hoggaa ta'u cufaadhaan immoo hayyoota keenya beekota keenyaa fi hogganoota sadarkaa hawaasaa adda addaa irra jiran wajjin balbala cufannee kan mareenu ta'a. Hogganoota Oromoo qofa osoo hin ta'in hogganoota sabaaf sablammoota biyya sanii akkasumas naannoo sanii jiran wajjin marii karoorfannee lafa kaa'annee jira. Marii irratti hundaa'uudhaan gama dhumaa irratti cuunfaa takkaa'u karoora tarkaanfii fudhachuudhaaf deemnu kan beeksisuudha jechuudha. Kanaaf isinis bifa adda addaatiin yaada keessan gaafii keessan akka torbaanota darban kana agarsiisaa jirtanitti gara fuulduraallee akka agarsiiftan isin gaafachuun barbaada. Dhuma irratti laaftutti asin geenye waggoota 50 dabre kana bikka irraa kaanee bikka irra geenye xiqqoo miti. Bikka garaa keenyaan geenye bikka hawwin hin geenye tarkaanfii sadii waggaa dura deemne tarkaanfii lamaaf duuba deebi'u jira. Garuu immoo bikka kaleessa irraa kaan hin jirru. Gara fuulduraas wal dhaggeeffachuudhaan walitti dhufuudhaan walii himuudhaan wal waqaruudhaan wal qaruudhaan ummanni kun waan isaan malu ifiifis ummata Itoophiyaatii fi ummatoota naannoo saniifis nagaa tasgabbiif dimokiraasii fiduu irratti shoora rabbiin isaa kanne ka lakkoofsaan isa guddise ka dachii badhaatu irra isa kaa'e ka dhugaa fi gadaa isaa kanne san irra eegamu galmaan ga'uudhaaf akkuma dur caalaa har'as muuxannoo arganne ta'arriin nu biqilta kana fayyadamuudhaan ummata Oromootis ummatoota biyya keenyaatis ummatoota ollaa keenyaatis mataa ol qabachiisuu fi rakkoolee bara baraan irra jiran ofirraa akka mulqu ijaaruudhaaf dammaysuudhaaf tokkoomsuudhaaf hojii eegallee jirra. Hojii kanatti akka nu jira hiriirtanii isin gaafadha. Bolton Manchester UK isin hanqatu taate isiniif ergina waan takka yaadeyna yoo isin hanqatu taate isiniif ergina ka afaan Ingiliziitillee yeroo gabaabaa keessa ni dhufa. Bal'inaan marii ka itti fufnu taata kitaaba dubbisa kitaaba gaafa dubbiftan qabiyyee kitaaba irrattillee gama onlaayinii yoo taate kan mareenu ta'a jechuudha. Afaan Amaaraatiin sabaa jiraniif yeroo gabaabsee dubbachuun barbaada. Afaan Oromoo lammaatsamuun እዚህ ውስጥ ያላላችሁ በኦንላይን ላላችሁም አጠር ያለ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በዛሬው ዕለት በዩኬ ያላችሁ ዜጎች
ብርዱ በረዶው መንገድ የዘጋው ሳይበግራችሁ በዚህ መልኩ ወጣችሁ ስለተቀበላችሁኝ መጽሐፉን ለማንበብ መጽሐፉን ለመረከብ ለመደማመጥና ለመወያየት በመምጣታችሁ ያለኝን ከፍተኛ ክብርና ምስጋና ለመግለጽ እወዳለሁ። ይሄ ያደረግን እኮ ያለውት ቱር በሁለት ክፍል የተከፈለ ነው። የመጀመሪያው ከኬንያ ጀምረን ለማጨናገፍ የሞከሩት የመጀመሪያው ደረጃ የመጀመሪያው ፌዝ የማነቃቃት ነው። ባለፉት ዓመታት ህዝባችን ለተወሰነ ጊዜ በሀገራችን ያለው ጦርነት በንግግርና በድርድር እንዲፈታ ድጋፍ ለማድረግና ለማበረታታት ሲል ዝም ብሎ ነበር። ይህ ግን በገዢዎቹ እንደ ፍርሃት፣ እንደ ተስፋ መቁረጥ፣ እንደ መሸነፍ ስለወሰዱት ህዝባችንን መልሰን በማነቃቃት የህዝባችንን አቅም ማሳየት አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ባለፉት 2-3 ሳምንታት ያደረግነው የመጀመሪያው የዚህ ጉዞ አካል ሲሆን በዚህኛው አካል አጂቴት የማድረግ የመነቅነቅ የማነቃቃት የማነሳሳት ፕሮቮክ የማድረግ ስራን የሰራ ነው። ይህንንም ደግሞ ከጠበቅነው በላይ በተሳካ ሁኔታ ያደረግን ሲሆን የሀገራችን ፖለቲካ የሀገራችን ፖለቲከኞችና ህዝቦች በአሁኑ ባለፉት ሳምንታት ከፍተኛ ውይይት፣ ክርክር፣ ንግግሩ ስለገቡ ከክርክርና ከንግግር የሀገራችን ችግር ይፈታል ብለን ስለምናምን የመጀመሪያው ፌዝ በተሳካ ሁኔታ በዛሬው ዕለት ተጠናቋል። የሚቀጥለው ፌዝ እስካሁን ያነሳናቸውን ነጥቦች በጥልቀት የምናይበት ወደፊት ሊሰሩ የሚገቡ ልንከተላቸው የሚገባች አቅጣጫና ስትራቴጂ የምንወያይበት ይሆናል። ይሄም በሚቀጥለው ሳምንት ቅዳሜ በሚኔሶታ ጀምረን በተለያዩ የኖርዝ አሜሪካ ከተሞች በመጓጓዝ ከህዝባችን ጋር ውይይት እናደርጋለን። ሁለት አይነት ውይይት ነው የምናደርገው። አንዱ በዚህ መልኩ በአዳራሽ በመሰብሰብ ከህዝባችን ጋር የምንወያየው ሲሆን ሌላው ደግሞ ከተለያዩ የማህበራዊ እና የፖለቲካዊ አመራሮች ጋር ከተለያዩ ብሔሮች ከኢትዮጵያኖች ብቻ ሳይሆን ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ጎረቤቶችና የዓለም አቀፍ አካላት ጋር ስለ ሀገራችን የወደፊት ዕጣ ፈንታ በዝግ የምናደርገው ውይይት ይኖራል። በመጨረሻም ላይ የእነዚህ ሁሉ ውይይቶች ውጤት ተደምሮ በተጨባጭ ሀገራችንን ከመፈራረስ ህዝባችንን ከጦርነትና ከድህነት ሊያላቅቅ የሚያስችል አስፈላጊውን ስትራቴጂ በመንደፍ ወደ ስራ የምንገባ ይሆናል። ሁላችሁም ባያላችሁበት በሁሉም ቋንቋ በማንኛውም መልክ ማንኛውንም ሐሳብ በእንደዚህ መድረኮች አምጣችሁ እንድታንሸራሽሩ እጋብዛለሁ። ያም ብቻ ሳይሆን እንደ አስፈላጊነቱ በኦንላይንም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችም ሰፊ ውይይቶች የምናካሄድ ይሆናል። ህዝባችንን አፍኖ የመርገጥ ህዝባችንን ከፋፍሎ የመርገጥ ህዝባችንን እየከፋፈሉ አገር የማፍረስ አካሄድ እዚህ ላይ እንዲያበቃለት አስፈላጊውን እርምጃ ሁሉ የምንወስድ ይሆናል። የእርምጃው ቅድሚያ ግን መወያየት ስለሆነ ለውይይቱ እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ኦሮሞቲ ሄዱር ሲንጃረዳ ነጋና ቡላ